Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii yuutuubii Gaashoote. Guyyaa irraa kana kan hin qabadhee isinii dhiyaadde barnoota giraafiksii diizaayinii hunda yookiin giraafik diizaayinii fuul koorsi kan jedhudha. Kanaafuu warreen chaanaalii koo haaraa taatan sabskiraayib gochuu akka hin irraanfanne jedha. Tole hordoftoota barnoota giraafik diizaayinii yookaan giraafik diizaayinii fuul koorsi kan jedhu kana kutaalee ja'atti qoodnee wajjin ilaaluu dandeenya. Kutaa tokkoffaa keessatti giraafik diizaayinii maal jechuu akka ta'e, kutaa lammaffaa keessatti qaamolee ijoo giraafiksii yookaan element of giraafik diizaayinii kan jedhaman, kutaa sadaffaa keessatti seerota giraafiksii yookiin principle of giraafik diizaayinii kan jedhaman, kutaa arfaffaa keessatti gosa diizaayinii giraafiksii yookiin type of giraafik diizaayinii, kutaa shanaffaa keessatti barnoota halluu or color theory, kutaa ja'affaa keessatti sooftuweerii giraafiksii ittiin hojjetan. Kanaafuu hordoftoota chaanaalii yuutuubii Gaashoote kutaawwan ja'an kana tokko tokkoon maal akka ta'anii isaanii jalqabaa kaasee hanga dhumaatti waan isinitti agarsiisuuf hanga dhumaatti akka hordoftan jechaa amma garasumatti waliin haa dabarru. Kutaa tokkoffaa giraafiksii jechuun maal jechuudha? Giraafiksii diizaayinii jechuun giraafik diizaayinii jechuun mala fakkii, mallattoo, barruu fi bifa yookaan halluuwwan garaagaraatti fayyadamuun odeeffannoo, yaada, qabiyyeewwan barbaadan ibsatanii fi tamsaasanidha. Fakkeenyaaf mee mallattoo kana fudhadhaa ilaala. Mallattoo kana yoo ilaaltanii namni kun harka isaa qabatee bishaan jala qabee jira. Footoon kun gaafa ilaaltan amma ergaa wayii tokko dabarsuu danda'a jechuudha. Otuu barreeffama tokko ittiin barreessiin ergaa maalii dabarsannee ilaallee harka kee dhiqadhu kan jedhudha. Yookiin dhiqadhu harka kan jedhu yommuu ta'u, kanaafuu giraafiksii diizaayiniin ergaa kanaa dabarsuu danda'a jechuudha. Inni lammaffaa diizaayinii giraafiksii jechuun oduu, yaada, suura sagalee, bifa, qubee fi halluuwwan fayyadamuun akka namni hubatuu fi itti gammadu taasisudha. Diizaayinii giraafiksii bakka kamitti nu fayyada? Diizaayinii giraafiksii kan nu fayyadamnuu fi loogoo fi mallattoo dhaabbata tokko hojjechuudhaaf, beeksisa yookaan advartaayizii tokko ittiin hojjechuudhaaf, maxxansa kan akka poosterii, broosharii, kitaaba ittiin hojjechuudhaaf, weebsaayitii fi aappii ittiin hojjechuudhaaf, sooshaal miidiyaa koontentii ittiin hojjechuudhaaf kan akka poosterii, tambinaayilii, baanerii fa'aa ittiin hojjechuudhaaf. Itti dabalee paakeejii ittiin hojjechuudhaaf. Fakkeenyaaf amma Coca-Cola kana fudhattanii ilaaltan paakeejiin ittiin Coca-Colaan hojjetame kun giraafik diizaayiniidhaan kan hojjetame. Kanaafuu diizaayinii giraafiksiin bakka kanatti nu fayyaduu danda'a. Diizaayinii giraafiksii maaliif fayyadamna? Tokko, odeeffannoo salphaatti hubachiisuuf. Lama, miira kakaasuu fi yaada namaa hubachuuf. Beeksisa barnootaa fi intarneetii keessatti qooda fudhachiisuuf. Hubannoo saffisaa uumuu fi ergaa gabaabaa dabarsuuf. Kanaafuu giraafiksii diizaayiniin bakka kanatti nu fayyadaa jechuudha. Kanaafuu hordoftoota giraafik diizaayinii jechuun maal jechuu akka ta'e akka kanaan hubachuu dandeessu jechuudha. Kutaa lammaffaa qaamolee ijoo giraafiksii or element of giraafik diizaayinii. Qaamolee ijoo giraafiksii kan jedhaman kun maal fa'idha? Qaamolee ijoo giraafiksii kan jedhaman sarara yookaan laayinii, boca yookaan sheeppii, halluu yookaan kilarii, tikstiichar yoo tikstiichar, iddoo yookaan ispees, hammamtaa yookiin saayis, suura yookaan imeej, barruu yookaan footogiraafii. Isaan kun qaamolee ijoo giraafiksii jedhama. Qaamolee ijoo giraafiksii kana mee tokko tokkoon haa ilaallu. Sarara yookaan laayin. Sarara yookaan laayin kan jedhaman kun sarara qajeelaa or straight line, sarara golboo yookaan curved line, sarara bu'aa bayii yookaan zigzag line, sarara maramaa yookaan spiral line kan jedhamanidha. Fakkeenya yoo fudhannee ilaallee loogoo yuutuubii keessaa sarara adii or pilee baatanii kana yoo fudhattanii ilaaltan bifa bu'aa bayii ta'een kan hojjetamee jirudha. Boca yookaan sheep, geometric sheeppii yookaan rectangle, circle, triangle, square, oval isaa kana fudhattanii ilaaltanii isaan kun boca yookaan sheeppii jedhamu akka giraafiks diizaayinii keessatti. Halluu yookaan kilar. Halluun yaada, miiraa fi haala raawwachiisuuf tajaajila. Fakkeenya cuquliisa, diimaa, adii. Isaan kun maaliif akka nu fayyadan yommuu ilaallu gabaabinaan cuquliisa yookaan biluu kan jedhamu tasgabbii, amanamummaa, qulqullina kan qabudha. Diimaa yookaan reed kan jedhamu immoo jajjabina, saffisa, onnee nama keessatti uumaa jechuudha. Adii yookaan waayit kan jedhamu kun immoo qulqullina, ifa,
bilisummaa kan agarsiisudha jechuudha. Fakkeenyaaf isaan lamaan kana immoo yoo itti mannee diimaa fi adii maal agarsiisu? Mul'ata cimaa agarsiisa jechuudha. Cuquliisaa fi adii yoo itti mannee immoo maal agarsiisa? Tasgabbii fi amanamummaa agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf loogoo Coca-Colaa diimaa fi adii kun immoo maal nutti agarsiisa? Mul'ata cimaa qabaachuu dhaabbata kanaa nutti agarsiisa jechuudha. Tekstiicharii yookaan tekstiichar. Tekstiicharii jechuun wanta tokko dhugaa akka fakkaatu, miira namaa akka tuqu, bareedina itti dabaluun agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf fakkii dhagaa, muka, uffata, nyaata, meeshaalee artii fi diizaayinii yoo fudhattanii ilaaltan isaan kanatti miira akka nama tuqaniitti yookaan akka bareedaniitti godhanii uumuun tekstiichar jedhama jechuudha. Iddoo yookaan ispees gabaabumatti kuni bakka qulqulluu or white space jedhama jechuudha kun. Fakkeenyaaf loogoo Apple yoo fudhattanii ilaaltan white spaceidha jechuudha. Amantaa size or scale and proportion wantoota guddaa fi xiqqaa wal bira qabanii ilaaluudha inni kun. Fakkeenya mata duree guddaa fi barruu xiqqaa kuni hammamtaa yookaan size jedhama jechuudha. Suuraa yookiin image illustration photography. Suuraan tokko odeeffannoo saffisaan dabarsuudhaaf nu fayyada. Kunis poosterii fiilmii keessatti suuraa aktirootaa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. Barruu yookaan toppoogiraafii. Barruu yookaan toppoogiraafii kan jedhamu foontii, saayizii, istaayilii barreeffama tokkoo kan nutti agarsiisudha. Fakkeenyaaf loogoo Googilii yoo fudhattanii ilaaltan foontii saayizii istaayiliidhaan kan hojjetame yommuu ta'u, toppoogiraafiidhaan hojjetamuu isaa nutti agarsiisa jechuudha. Walumaa galatti qaamolee ji'oogiraafiksii yookaan elementoo giraafiks dizaayin yoo ilaalle sarara, fakkii, halluu, tekstiicharii, iddoo, hammamtaa, suuraa fi barruu kan jedhamanidha jechuudha. Kutaa sadaffaa seerota giraafiksii yookaan principle of graphic design. Isaan kun immoo maalidha? Seerota giraafiksii kan jedhaman kun. Seerota giraafiksii kan jedhaman kun 8tu jira. Balance, contrast, emphasis, proportion, hierarchy, alignment, repetition, unity kan jedhamanidha jechuudha. Isaan kun seerota giraafiksii yookaan principle of graphics design jedhamu. Balance yookaan walqixa ta'uu, contrast yookiin wal mormuu, emphasis jechuun xiinxala itti yaaduu, proportion jechuun qixa yookaan hammamtaa, hierarchy jechuun sadarkaa, alignment jechuun wal simsiisuu, repetition irra deebisuu, unity tokkummaa walitti hidhaminsaa jechuudha. Isaan kun seerota giraafiksii jedhamu jechuudha. Kutaa arfaffaa gosa diizaayinii fi giraafiksii or type of graphic design. Gosoota diizaayinii giraafiksii kan jedhaman yookaan type of graphic design kan jedhaman diizaayiniin mallattoo eenyummaa yookaan brand identity design kan jedhamu. Brand identity design jechuun mallattoo yookaan halluu dhaabbatni tokko akka addaatti ittiin beekamu kan hojjetu jechuudha. Fakkeenyaaf loogoo dhaabbataa kan akka Naayikii fudhattanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Gosoota diizaayinii giraafiksii lammaffaan diizaayinii gabaa fi beeksisaa yookiin market and advertising design. Diizaayinii giraafiksii kanaan tajaajila oomishaa tokko gabaa keessatti beeksisuu fi fakkii maxxansa garaagaraa qopheessuuf kan tajaajiludha. Fakkeenyaaf poosterii, biilboordii, filaayerii, broosharii, beeksisaa fi teebii onlaayinii irratti dabarsuudhaaf kan nu fayyadu diizaayinii gabaa fi beeksisaa yookaan marketing advertising design kan jedhamudha jechuudha. Sadaffaa UI design yookaan user interface design kalaqa fuula appilikeeshinii fi websaayitii. UI design yookaan user interface design kan jedhamu kun fuula aappii fi marsariitii akka bareeduu fi salphaatti akka hubatamu gochuun kan hojjetudha. User experience design yookaan kalaqa muuxannoo fayyadamtootaa kan jedhu kun immoo akkaataa fayyadamtoonni aappii yookaan marsariitiitti fayyadaman salphisuun tartiibaa fi sirna ittiin fayyadaman kan qopheessudha. Gosa diizaayinii giraafiksii keessaa biraan
Web design yookaan kalaqa marsariitii. Web design jechuun marsariitiin tokko akka bareedu sirrii fi hojiirra ooluuf akka ta'utti gochuun kan kalaqudha. Packaging design. Packaging design jechuun oomishi tokko gabaatti akka ba'uuf bareedinaa fi hawwattummaatti dabaluun miidhagsee kan hojjetudha. Fakkeenyaaf booksii kana fudhattanii ilaaltan, bootilii kana fudhattanii ilaaltan, warappii kana fudhattanii ilaaltan isaan kun packaging design jedhamu jechuudha. Print and publication design yookiin dizaayinii maxxansaa. Dizaayiniin kun odeeffannoo maxxansuun akka salphaatti wanti tokko hubatamu gochuun kan qopheessudha jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba, magaazinaa, gaazexaa, riippoortera fudhachuu dandeessu jechuudha. Kun print and publication design jedhamu jechuudha. Motion graphics yookaan giraafiksii socho'u. Dizaayinii kanaan fakkii mallattoo socho'u kalaquun odeeffannoo kennuu fi beeksisoota hawwatoo ta'an qopheessuuf kan kalaqamedha. Fakkeenyaaf animeeshinii loogoo kanaa intro animeeshinii fudhachuu dandeenya jechuudha. Environmental design. Dizaayinii kanaan fakkii fi mallattoo naannoo yookaan bakka tokkoo qopheessuuf kan kalaqamedha. Illustration design. Illustration design jechuun fakkii harkaan yookaan dijitaalaan hojjetamee odeeffannoo waa'ee wanta tokkoo ibsuuf tajaajilu kan hojjetudha jechuudha. Fakkeenyaaf kaartoon, koomik isaan kana fudhannee ilaallee illustration design jedhamu jechuudha gosoota graphic design keessaa. Topographic design. Gosa design graphicsii keessaa kuni topography kan jedhamu kun foontii fi barreeffama adda ta'e uumuun odeeffannoo waa'ee wanta tokkoo ibsuu kan danda'udha. Fakkeenyaaf poosterii loogoo fudhachuu dandeessu jechuudha. Kun topographic designidha. Hojjetamanii jechuudha. Infographic and data visualization. Infographic and data visualization jechuun odeeffannoo gurguddaa fi daataa garaagaraa gara fakkii salphaa fi hubatamaa ta'etti jijjiiruun hojjechuu kan danda'udha jechuudha. Dizaayinii giraafiksii kanaan chaartii hojjechuu dandeenya, giraafii hojjechuu dandeenya, maappii hojjechuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti dizaayinii giraafiksii yookaan giraafik dizaayinii kana bakka gurguddaa lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan kun immoo dizaayinii hojii dhaabbataa yookaan professional yookiin business oriented graphic design kan hojjetamanii fi dizaayinii fayyadamtootaa fi ijaarsaa yookaan user oriented and creative graphic design jennee bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Dizaayinii dhaabbataa yookaan professional or business oriented graphic design kan jedhaman hojii dhaabbataa, beeksisa, odeeffannoo, tajaajila fi oomishaalee kompiitara yookaan teekinooloojii dijitaalaatti fayyadamuun waa'ee wanta tokkoo baasanii mul'isuu kan danda'anidha jechuudha. Isaan kun immoo brand identity design, marketing and advertising design, web design, packaging design, print and publication design, environmental design, infographic and data visualization jedhamu jechuudha. Dizaayinii fayyadamtootaa fi ijaarsaa yookaan user oriented and creative graphic design. Creative graphic design kan jedhaman kun immoo dizaayinii giraafiksii fayyadamaa irratti xiyyeeffatee fi uumama mala seera bu'uuraa dizaayinii fayyadamaa giddu galeessa godhate qaamolee mul'ata kalaqa wajjin walitti makuun giraafiksii ijaan hawwataa ta'e qofa osoo hin taane dhaggeeffatootaaf yaadamee hojii olaanaa fi quubsaa ta'e oomishuuf kan gargaarudha. Fakkeenyaaf user interface graphic design, user experience graphic design, motion graphic design, illustration graphic design, topographic design kan jedhaman kun dizaayinii fayyadamtootaa yookaan ijaarsaa yookaan user oriented and creative graphic design jedhamu. Kutaa 5ffaa barnoota halluu yookaan color theory. Barnoota halluu yookaan color theory jechuun kun maal jechuu akka ta'an waliin ilaallaa jechuudha. Color theory'n kun halluu ijoo yookaan primary, halluu lammaffaa yookaan secondary, halluu sadaffaa yookaan tertiary, wal simannaa halluu yookaan color harmony, bifa halluu yookaan property, halluu A fi qorraa, jijjiirama halluu jennee bakka 7tti qoodnee wajjin ilaallaa jechuudha. Halluu ijoo yookaan primary color. Halluu ijoo jechuun halluu bu'uuraadha. Halluuwwan kanarraa halluu biraa hundi ni uumamu jechuudha. Isaan kun immoo diimaa yookaan red, cuquliisa yookaan blue, keelloo yookaan yellow jedhamu jechuudha. Isaan kun halluu ijoo yookaan primary color jedhamu. Halluu lammaffaa yookaan secondary color kan jedhaman kun immoo halluu ijoo
lama wal makuun kan uumamanidha jechuudha. Isaan kun immoo diimaa, ida'uu cuquliisaa, siddisa yookaan parpil kan jedhamu arganna. Keelloo ida'uu diimaa, arawwa yookaan orange kan jedhamu arganna. Cuquliisa ida'uu keelloo, magariisa yookaan green kan jedhu argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu siddisa parpil, arawwa yookaan orange fi magariisa yookaan green kan jedhaman halluu lammeeffaadha. Halluu sadaffaa yookaan tiriicharii kalar. Halluu sadaffaa jechuun halluu ijoo yookaan piriimarii tokkoo fi halluu lammaffaa yookaan sekondarii tokko wal makuun kan uumamanidha. Fakkeenyaaf diimaa yookaan arawwaa diimaa arawwaa kenna. Keelloo yookaan magariisaa keelloo magariisaa kenna. Cuquliisa yookaan dhiilgee cuquliisa dhiilgee kenna. Diimaa yookaan dhiilgee diimaa dhiilgee kenna. Keelloo yookaan arawwaa keelloo arawwaa kenna. Cuquliisa ida'uu magariisaa cuquliisa magariisa kennaa jechuudha. Isaan kun halluu sadaffaa yookaan tiriicharii kalarii jedhamu jechuudha. Kanaaf halluu sadii jechuun wal makaa halluu ijoo fi halluu lammaffaa irraa kan dhalatanidha jechuudha. Isaan kun immoo gabaabumatti diimaa arawwaa, cuquliisa dhiilgee, diimaa dhiilgee, keelloo arawwaa fi cuquliisa magariisadha. Wal simannaa halluu yookaan kalar harmonii. Isaan kun halluu wal faallaa yookaan komplementary, halluu walitti dhiyoo yookaan analogiis, halluu sadii yookaan tireedii, halluu tokkoffaa yookaan monokiraatik kan jedhamanidha. Bifa halluu yookaan properties. Isaan kun immoo bakka sadiitti qoodamu. Huii kan jedhaman kan akka diimaa, cuquliisa, magariisa, saturation kan jedhaman cimina yookaan laafina halluu tokkoo kan agarsiisu. Value kan jedhaman halluu ifaa yookaan dukkanaa kan ta'e. Halluu qorraa fi ho'aa. Halluun ho'aa fi qorraa qaba. Isaan kun halluu diimaa red, cuquliisa yookaan biluu, arawwaa yookaan orange. Isaan kun jajjaboo fi kaka'umsa qabu jechuudha. Halluu qorraa kan jedhaman immoo cuquliisa, magariisa, dhiilgeedha jechuudha. Jijjiirama halluu. Jijjiirama halluu kan jedhaman bakka sadiitti qoodamu. Isaanis tint, shade, tone jedhamu jechuudha. Moodeloota halluu yookaan color theory. Moodela halluu kan jedhaman sirna halluuwwan walitti gurmaa'anii tuuta halluu guutuu uumuu danda'an jechuudha. Moodeloonni halluu beekamoo ta'an lamatu jira. Isaanis tokko RGB, lama CMYK warra jedhaman kana lamaanidha jechuudha. RGB yookaan RGB color kan jedhaman halluuwwan halluu ifaa qabanidha jechuudha. Halluu ija keenya wajjin wal simatanidha. RGB jechuun raan diimaa yookaan red, gaan magariisa yookaan green, baan cuquliisa yookaan biluu jedhama. Miidiyaaleen ifa baasan kan akka moonitarii fi televezyiinii moodela halluu kanaa fayyadamaniiti. Halluun TV yookaan moonitarii irraa nutti argamu kuni sababa RGB qabuufidha jechuudha. Kanaafuu RGB warri jedhaman kun halluu ifa qabanidha jechuudha. CMYK kan jedhaman kun immoo siin garsamii yookaan saayin, emiin daangulleessa yookaan piinkii, yaan keelloo yookaan yeloo bakka bu'e jechuudha. As keessatti qubee kaan immoo furtuu yookaan kee jedhama jechuudha. Halluuwwan sadan kanaa fi keeyidha jechuudha kun. Isaan kun immoo halluuwwan jalqaba piigimentii wajjin wal simatanidha. Halluuwwan kana maxxansaawwan garaagaraa ittiin maxxansuuf kan fayyadamnudha jechuudha. Halluuwwan CMYK jedhaman kanaanii piriintii kan akka maxxansoota kitaabota garaagaraa ittiin hojjechuudhaan nu fayyadu jechuudha. Kutaa jeeffaa. Sooftiweerii giraafiksii ittiin hojjetan. Kutaa jeeffaa kana keessatti immoo sooftiweerii giraafiksii ittiin hojjetan maal akka ta'an waliin ilaalla. Sooftiweerii ittiin giraafiksii hojjetan bakka shanitti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan kun immoo tokko suuraa fi fakkii gulaaluu yookaan vektor giraafiks kan hojjetan. Fakkiiwwan akka loogoo, aayiikoonii kan hojjetan. Isaan kun immoo Adobe Illustrator, Core Hydro, Affinity Designer, Inkscape kan jedhaman kun suuraa fi fakkii gulaaluudhaaf kan nu fayyadanidha jechuudha. Yookaan vector graphics jedhamu isaan kun. Suuraa fi raster or photo editing kan jedhaman immoo Adobe Photoshop, Affinity Photo, GMP, Procreate kan jedhaman kun raster yookaan photo edit gochuudhaan nu fayyadu jechuudha. Tartiiba yookaan maxxansa, layout yookaan printii, brochure, magaazina, posterii kan hojjechuudhaan nu fayyadan immoo Adobe InDesign, Affinity Publisher, Quark Express kan jedhamanidha jechuudha. Motion graphics or UI design kan jedhaman immoo motion graphics kan hojjechuudhaan nu fayyadan immoo Adobe After Effects, Adobe XD, Figma, Sketch warra jedhaman kanadha jechuudha. 3D fi special effects kan hojjechuudhaan fayyadan immoo Blender, Cinema 4D, Autodesk Maya fi 3D Max kan jedhaman kanadha jechuudha. Walumaa galatti sooftiweerii giraafiksii ittiin hojjennu kana bakka lamatti qoodnee ilaaluu dandeenya jechuudha. Isaan kun immoo animation graphic design, editing graphic design jedhamu.
Animation graphic design kan jedhaman kan ammoo bakka lamatti qoonnee ilaaluu dandeenya. 2D graphic design software, 3D graphic design software. 2D graphic design software kan jedhaman Adobe Animate, Adobe Character, Adobe Flash kan jedhamanidha. 3D graphic design software kan jedhaman immoo 3D Max, Blender, Cinema 4D, Autodesk Maya, DAZ Studio kan jedhamanidha jechuudha. Editing graphic design kan jedhaman kan ammoo photo editing software and video editing software jennee bakka lamatti qooduu dandeenya jechuudha. Photo editing software kan jedhaman Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Affinity Design, Adobe Illustration, CorelDRAW, Adobe InDesign kan jedhaman photo editing gochuudhaan nu fayyadu jechuudha. Softwareonni video editiidhaan nu fayyadan immoo Adobe Premiere, Adobe After Effects, Adobe Audition, Vegas Pro, DaVinci Resolve kan jedhaman kun software video edit gochuudhaan nu fayyadanidha jechuudha. Meegaa isin graphic designer isa kam ta'uu barbaaddu? Hordoftoota waan hanga ammaa isinitti agarsiise theory graphic design. Viidiyoo biraatiin immoo software graphic design fayyadamnee akkamitti graphics hojjechuu akka dandeenyu qabadheen isinii dhiyaadha. Maal hordoftoota chaanaalii YouTube Gaashoo Tech. Waan har'a isinitti agarsiise kanarraa barumsa guddaa akka argattan nan amana. Kanaafuu warreen hanga ammaatti chaanaalii koo subscribe goone subscribe akka gootan jechaa viidiyoo biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.